Appilikeeshinii Imo tokkooni akkamittiin akka Imo lamaaf sanaa ol walirratti feenee fayyadamuu dandeenyu isinitti argisiisa. Namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Abdii Oroo subscribe gochuudhaan maatii nutti dabalamaa isiniin jecha. Egaa akkamittiin akka appilikeeshinii Imo tokko qofaan Imo lamaaf sanaa ol walirratti feenee fayyadamuu dandeenyu isinitti argisiisa. Jalqabaaf appilikeeshinii Imo keenya keessa yeroo tokko ni tokkonnaa jechuudha. Erga akkasitti keessa seenee gubbaa kanarraa iddoo profaayilii keenya ni tokkonna. Erga tokkonne haala kanaan nu fida. Sana booda switch account iddoo jettu yeroo tokkoof ni tokkonnaa jechuudha. Switch account keessa ni seenna. Erga keessa seenne haala kanaan nu fida. Anama fakkeenyaaf Imo na fayyadamaru sagalirraati jechuudha. Sana booda account iddoo jettu tokkodhaa jechuudha. Akkuma nama Imo jalqabaaf banuutti naaf fida. Erga naaf fidee lakkoofsa ani banachuu ni barbaade sana itti galchaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf lakkoofsa koo itti galchiitiin jira. Raayit godhee okay jedha. Haala kanaan gara kanatti erga ni na fidee amma asirratti lakkoofsa bilbilaa ni galchee irratti miseejii naaf erga miseejii na dhufu irratti galchiitiin konfirmii godhee bira dabarfadhaa jechuudha. Kunoo lakkoofsi na dhufee galcheetiin jira. Asirratti fuulleen maqaan kee galchii jira. Maqaa kan koon itti galchaa jechuudha. Amma asirratti maquma koo kuma tokkoon itti galchaa. Isin waan barbaadeen itti galfattu jechuudha. Nama fakkeenyaaf Abbii Manjeetiin jira. Gubbaa sanarraa iddoo magariisa sana hin tuqodhaa jechuudha. Right. Sana booda haala kanaan fida iddoo kaameraa sanarra rukutee choose from album iddoo jedhu galee profaayilii yookiin gaalarii kiyya keessaa kan inni galchu hin godhaa jechuudha. Kana keessaa asuma suuruma tokko ni filadha. Suuraa tokko erga filadhee haala kanaan iddoo raayitii kana hin tuqaa jechuudha. Ammas gubbaa sanarraa iddoo raayitii tuqadhee profaayilii har'a kee godhee Imo bareedaa ta'e kunoo banadhee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Egaa Imo numa isaa kanarraa gara Imo keessan isa kaanitti kana loogaawutu gootanii gara isa kaanii deebuu yoo barbaadaniifi gubbaa kanarraa iddoo profaayilii Imo keessanirra yeroo tokkoof ni tuqattu jechuudha. Erga tuqattanii haala kanatti switch account iddoo jettu ni tuqattu. Amma asirratti yaada account iddoo jedhu sanarratti ammas Imo kan biraallee dabaltanii deebuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Imo isa jalqabaatti deebi'uu waan barbaaduuf yeroo tokkoof Imo gosa jalqabaatti tuqadhaa. Erga tuqadhee haala kanaan akka barbaade gara Imo isa jalqabaatti kun akkuma argitanu na deebiseetii jira jechuudha. Egaa karaa horattan akka itti gammadan homaa shakkiin qabu viidiyoo kana like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha. Komentii irratti illee yaada akka qabdan naaf barreessaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan tura.